obsiin darba obsiin darba obsiin darba humni waaqayyo maal dadhaba isumatti of kenni hin argasii qaba obsiin darba obsiin darba obsiin darba humni waaqayyo maal dadhaba isumatti of kenni hin argasii qaba itti beeka inni du'aa kaasu itti beeka inni galaana gargar kutu itti beeka inni du'aa kaasu itti beeka inni galaana gargar kutu obsiin darba obsiin darba obsiin darba humni waaqayyo maal dadhaba isumatti of kenni hin argasii qaba rakkoon kee hin darba akka galaanaatti diramaatti deemta iji kee argiti inni abdii sii kenne amanamaa ta'u dubbiin isaan shakkamu inni dhugaa ta'u obsiin darba obsiin darba obsiin darba humni waaqayyo maal dadhaba isumatti of kenni argasii qaba dagatamtee naftu yaadatamuuf jirta kana keessaa baatee galata isaa himta amantiitti cimi akkuma abbootii kee siifisoo hin dhufa waaqayyo gooftaan kee obsiin darba obsiin darba obsiin darba humni waaqayyo maal dadhaba isumatti of kenni hin argasii qaba hallelujah Amen, amen, amen. hallelujah riba aduna massa thank you Jesus in kadhanna waaqa abrahaam waaqa Yisihaaq waaqa Israa'el waaqa macaafa qulqulluu abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkichaa abbaa gooftaa keenyaa gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos mucaa keetiitiin si galateeffanna ati waaqi biraa si malee hin jiru ati bara baraan jiraatta ati dhugaadha nuu gale jeena doske adialosa parrama adia dhugaatu nuu gale iccitii waaqayyo Yesuus tunuu ife ati dhugaadha baraan jiraatta si malee waaqi biraan jiru Amen. you are the only God mero bodosgilosh takurrama adala diabosa marraba gadula Amen. jilbeenfannee dhaqanna ati waaqa dhugaati waaqolii baay'ee biyya lafaarra waaqi dhugaa si malee hin jiru hallelujah Amen. malo borrobo udila zonkela shotarraba we thank you Abba Father Abba Father maqaan kee eebbifamu Amen. yaa waaqayyo ijoollee dargaggoo kana fuuldura dhaabbadhee maqaa kee qulqulluu kana leenca Yihuudaa maqaa caalu maqaa samiirratti lafarratti lafaa gaditti jilbulluu hundumtuu jilbeenfatuuf maqaa qulqulluu kana generation kanatti akkan dubbadhu waan na qaqqabsiiftee baay'een si galateeffadha meerroon madula ba'adiyaloo zakooshte karrama adola diaboosa marra dola diaboosa hallelujah Amen. afura Yesuus afura dhugaa afura qulqullu the purpose of the Trinity Oftako
ati nu geggeessarre. Hallelujah. Amen. Nu kan qabdesi kan namoota dibdee kaaftesi. We surrender all. Irra jilbeenfannee nu gargaarti hin jenna. Have your way no need. Fedhii kee haa ta'u addanatti. Amen. Rondus kaloo jedhu rama adala diabosa. Raba gadola diabosa. Amen. Mentos di ramo de los jator Ola rama. bana socorro. Zembaruma shadola diabosa. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. Amen. Hallelujah. Anaaf irraa guddaadha leencee Yihuudaa. Amen. Afaan ittiin sirbaa tureen har'a Yesuus gooftaadha jechuun waan na qaqqabsiifteef baay'een si galateeffadha. Amen. Jaalladheen si tajaajila. Amen. Waaqaa galeen si tajaajila. Yes, amen. Waaqaa si tajaajila. Amen. Wow. Waaqayyo dhugaadha. Saba Waaqayyo. He is so real. Amen. Rama gadola zibosh te korrama adola diabosa. Amen. Hallelujah. Thank you. Amen. Oh, hallelujah. Yes. Oh, hallelujah. Wow. Thank you, Jesus. What is this? Amen. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Wow, thank you. Amen. Roma adula diabosh katara daba. Amen. Ijoollee dargaggoo kanaaf baay'een si galateeffadha. Amen. Baay'een gammada. Amen. Irraa kana waan naa laatte. Amen. Hallelujah. I thank you. Amen. Hallelujah. Ulfaatu maqaan kee Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus. Tajaajila keenya dabarsee sitti Amen. hafuura waaqayyo na gargaari. Amen. Sagalee humnaan miti jedha sagaleen waaqayyo. Amen. Tajaajila laphee ijoollee kanaa bali. Ani akka ta'utti akkan sagalee kana dhiyeessuuf na gargaari. Amen. Jaalladha Yesuus. Amen. Tajaajila dhugaatu nuu gale. Maqaan kee Amen. Amen. Hallelujah. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Amen. Isin haa eebbisu. Baay'een gammada. Baay'een waaqa galateeffadha. Carraa kanaaf once again warra viijinii kana fudhattan waaqayyo isin haa eebbisu. Amen. Har'a wanti nan irratti dubbadhu hin sodaatinaa jedha. Amen. Amen. Mata duree kana irratti hin dubbadha. Onnaa qara biraas tajaajiluuf yaadeen ture. Kanatu laphee korra baay'ee baay'annaan hin sodaatinaa isiniin jedha waaqayyo har'a. Ameen jedhu. Amen. Waaqayyo haa eebbifamu. Faarsaa Daawit wajjiniin faarsaa Daawit boqonnaa 23 wajjiniin dubbifna. Hallelujah. Thank you, Jesus. Waaqayyo tiksee kootii ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu hin godha. Gara laga icha aragalfiittis na geessa. Inni lubbuu anatti hin deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na geggeessa. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon deemeyyuu hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati anaa wajjin jirta. Uleen keetiif dhaabbiin kee
ana hin jajjabeessu jedha. Lakkoofsa arfaffaadha. Inni lakkoofsa arfaffaan kun maal jedha? Afaan Ingiliziitiin akka gaariitti ibsa. Inni afaan Oromootiin maal jedhaan? Bowwaa dukkanaa jedha. Of course, ol fakkaate garuu afaan Ingiliziitiin akka jedha. Though I walk through the valley of the shadow of death jedha. Afaan sodaachisaa du'aa keessa dukkanaa du'aa keessa yoon deeme iyyuu ati ana wajjin jirtaa hin sodaadhu jedha. Inni bowwaa dukkanaa ni jedhu suni du'a jedha afaan Ingiliziitiin. Afaan Ingilizii Amaariffa caalaas afaan Oromoo caalaa ibsaa afaan baay'ee guddateedha. Kanaafi isaa wajjin deemna jechuudha. Ameen jenna. Ameen. Rooma hadiyaloossa. Utuma warri nu cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin qopheessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa hin dibda. Xoofoon koos guutee irraa hin dhangala'a. Eeyyee bara jireenya koo hundumaatti gaarummaan kee arjummaan kee ana duukaa hin bu'u. Guyyoota kana hundumaafis mana Waaqayyoo keessa nan jiraadha. Iddoo tokko dabalee dubbisee gara ergaa kootiitti deema. Macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa tokkorraa amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume inni si tolches ani si fureera hin sodaatin ati kan kootii jedhees maqaa keetiin si waameera jedha. Mata dureen lallabbii kootii yookaan barsiisa kootii hin sodaatin jedha. Iddoo tokko kakuu haaraa keessaa dubbifnee gara ergaa kootiitti deemna. Hallelujah. Mee hallelujah jedha. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo haa Luqaas boqonnaa 2. Luqaas boqonnaa 2. Boqonnaa 2 11 akkas jedha. Ergamichi garuu hin sodaatinaa. Kunoo ani misraachoo gammachuu guddaan isiniif himoo kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha jedha. Wanti isin dhibuu addan irratti immoo fayyisaan ni jedhu Amaariffaan qoricha jedha. Mee qoricha jedha? Qoricha. Yesuus Kiristoos qoricha. Hallelujah. Hallelujah. Qoricha cubbuu, qoricha du'aa, qoricha siyaasaa, qoricha dinagdee, qoricha waan hundumaa. Hallelujah. Qoricha waan hundumaa fayyisu Yesuus Kiristoos. Kanaafi hin sodaatinaa jedha. Hin sodaatinaa jedha. Mata dureen lallabbii kooti. Faarsaan Daawiti 150 faarsaa Daawiti kan jiru akka beektanii faarsaan Daawiti tokko faarsaa raajii tokko immoo faarsaa galataati tokko immoo faarsaa yeroo lolaati waan baay'ee of keessaa qaba. Kanaafi faarsaan Daawit 23 warra faarsaa isaa raaju keessaa tokkodha. Maaliifi faarsaa Daawit sana keessa yoo argitanii ijoolleen Waaqayyoo warri Gooftaa Yesuus Kiristoositti amannee lammata dhalanne akka itti jiraannudha kan inni agarsiisu. Faarsaa Daawit keessa fudhatanii ilaaltanii jireenya manuu keessa darbaa jirrudha kan inni dubbatu. Kanaaf isinitti himee faarsaan Daawit tokko raaja isa gara fuulduraa dubbata isa keessaa faarsaan Daawit isa tokkodha. Faarsaa Daawit kana keessaa ergaa baay'eetu baasamuu danda'a. Waan baay'ee keessa jira. Eegumsi jira. Waan barbaachisu ani homaan dhabu jedha. Waan barbaachisu Waaqayyo kanatti guutu jira. Waaqayyoon akka inni nu geggeessu hin dubbata. Ayyaana Waaqayyoo, araara Waaqayyoon dubbata. Bara baraan jiraachuus hin dubbata. Waan baay'ee keessa jira. Waan baay'ee keessa argattu ergaa baay'ee ba'a. Wannaa xinnaadha. Chaaptarii xinnoodha. Garuu keessa ergaa baay'ee ba'a. Har'a garuu akka ilaallu kan hin barbaadu lakkoofsa 1-4-5 isa irra deebi'ee dubbisee
gara ergaa kootiitti deema. Hallelujah. Amen. Diddamii sadii lakkoofsa tokkorraa maal jedha? Waaqayyo tiksee kootii ani homaa hin dhabuu jedha. Lakkoofsi afur immoo ani bowwaa du'aa dukkanaa keessa du'aa sodaachisaa keessa yoon deemeyyuu hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu ati anaa wajjin jirtaa jedha. Lakkoofsi shan immoo utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii naaf hin qopheessitaa jedha. In qopheessitaa jedha. Afaan Ingiliziitiin you prepare a table in the presence of my enemies jedha. Warruma diinota koo gidduutti maaddii naa qopheessita jedha. Asirratti gaafa ilaallu Waaqayyo tiksee kootii wanti inni na dhabsiisu hin jiru jedhee gaafa dubbatu Daawiti Waaqayyo tiksee kootii yeroo jedhee dubbatu Waaqayyo tiksee kan ta'uu fi Waaqayyo uumaa nama hundumaati. Nama hundumaa isatu uume, nama hundumaa sanyii hundumaa biyya lafaarra jiru warra mana Waaqayyo guban illee hin jaallata Waaqayyo. Nama hundumaa jaallata. Nama hundumaa jaallata. Asirratti garuu tiksee kan inni ta'uuf, gooftaa kan inni ta'uuf ati tiksee kooti jedhee kan waamuu danda'u nama Yesuus Kiristoosiin gooftaa koo jedhee argatee lammata dhalateedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaafi addana Waaqayyo tiksee kooti gaafa amma biyya kana biyya guddaa keessa jira. Waggaa 20 har'aanatti fakkaataa yeroo tokko warri Arabaa dhufanii fooqii guddaa rukutanii New York keessa warri terroriistiin yeroo sana biyya Ameerikaa keessa namni waa'ee Yesuus hin dhageenye hin jiru. Gaafa isin dhibu sanbata guddaa isatti aanu wanti kun ta'e sanbata guddaa isatti aanu yeroo jalqabaaf Ameerikaa keessatti rush hour jedhama. Yeroo hojiidhaa ba'an sa'aatii booddeetii yeroo ganama hojii dhaqanii rush hour jedhama. Makiinaa baay'ee karaa cufa. Yeroo jalqabaaf sanbata guddaa makiinaan hin jiru hundumtu manatti galanamee waldaa dhaqu hin jiru baay'een yeroo jalqabaaf rush hour ta'e. Maaliif yoo jettanii wanti sodaachisu akkasii yeroo dhufu hundumtuu Waaqayyoon yaadate. Isa booddee garuu achitti itti hin fufne maaliif kan isaan deemanii Waaqayyoon barbaacha miti sodaataniiti kan isaan deeman. Innaa maaliifin kana wanna jedhaa yeroo cinqiin keessa dhufu waan waamnu utuu hin ta'in nami lammata dhalachuutu irra jira. You have to be born again. Roomee 10 irraa akka jedhu ani jireenya koo kan jijjiire kana. An jireenya kana nan jiraadha jedhee yaadeen beeku umrii koo guutuun sirbaanan fixa jedhee kaayyoon koo kana ture kaniin affeeramee Ameerikaa dhufe sirbuu fi asitti sirbaan ture waan tokko jireenya kootti ta'e Yesuus Kiristoos dhugaadha. Haleluuyaa. Yesuus gaafa jireenya koo dhufu dhugaan isinitti hima gooftaa biratti jireenyi koo akkas geeddarame an nama akkasiin turre waan baay'ee na fayyise keessa koo jibba baay'ee dhimmi baay'ee rakkadhan yeroo dargi ispeeshaalii egaa Wallaggaa baanee wannaan sun diigamee hidhamnee baanee Finfinneetti galee baay'ee rakkadhe waan baay'een dabarse dhugaa isinitti himuuf waan baay'ee keessi koonu jedhu Yesuus Kiristoos dhufe ka haqee koo halleluuyaa. Mee halleluuyaa jedha. Gaafa Yesuus Kiristoos na tuqu jireenya koo akkas na geeddara. Lammatan dhalan. Namni yoo lammata dhalate hin geeddaramu. You have to be born again. Namooti asumarratti dabalee kan himu namooti tokko abbaa fi haati isaanii gooftaa beekuu danda'u. Achi keessatti dhalachuu danda'u. Achi keessatti dhalatanii waldaa keessatti xinnummaadhaa jalqabanii guddachuu danda'u. Gitaara taphachuu baruu danda'u. Kiiboordii barachuu danda'u. Kwaayirii keessa iyyuu galuu hin danda'u waan dandeettii qabaniif. Garuu wanti isin dhibu namooti suni amma isaan Yesuus Kiristoosiin ati gooftaa kooti jedhanii Roomee 10 irraa Yesuus Kiristoos akka inni gooftaa ta'e laphee keetti amantii afaaniin yoo dubbate fayyite jedhe. Amma sana godhaniitti namooti kun kwaayirii haa ta'anii gitaara haa taphatanii waldaa haa dhufanii hiyyeessa nyaachisanii hin fayyine namooti sun. Yeroo asirraa boqotanii gara mootummaa Waaqayyoo dhaquu hin danda'an. Maaliif
Nami gara mootummaa Waaqayyoo dhaqu Yesuus Kiristoosin ati gooftaa kooti jedhee in person Yesuus Kiristoosin nama fudhateedha kan jireenya bara baraa argatu. Yeroo kana confess goon instantly maqaan keenya masgaba bara baraatti katabama maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf asirratti Waaqayyoo kooti jedhee nami calluma yeroo cinqii keessa galu macaafa qulqulluu kaasee isa dubbatu miti. Yeroo nagaa gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaa koo jedhee fudhachuu ture jira nami sun. Nami na dhaggeeffattan asirra jiraattan nami murtii kana hin goone har'a gooftaa kana laphee keessanitti ol fudhadhaa gooftaa koo jedhaati itti amanaa jireenya bara baraa argadhaa. Waan hundumtuun darba. Wanti isin argitan PhD 25 yoo qabaatte fanniftee deemta. Yoo birrii biliyoonii meeqa qabaatte baankitti dhiiftee deemta. Kan si wajjin laga ce'u at the end of the day Yesuus Kiristoos. Hallelujah. Amen. Bifike hundumtu amma dargaggoo fakkaatu hin darba. Ani yeroon biyyaa bahe afroon koo televezyiinii irra jira. Afroon ture nama dargaggeessan ture. Amma afroon koo lafa inni deemen jiru bifikoon geeddarameera. Si galeera? Amma warri amma dargaggoo fakkaatan warri akka caalaafaa. It's a matter of time. You will change. In geeddaramu hundumtu. Kan bara baraan hafu Yesuus Kiristoos ameen jedhi narkaa fudhadhu maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Yesuus Kiristoos murtoo jireenyaaf du'aati. Kanaaf asirratti warra gooftaa Yesuus of course waan baay'ee keessan gane nama Yesuus Kiristoosiin argatee lammata dhalateedha. Asirratti kan sagaleen Waaqayyoo jedhu. Nami gara biraan kana dubbachuudhaaf haboon qabummaa Yesuus Kiristoosiin fudhatee lammata dhalatee Waaqatti araaramutti. Haleluuyaa. Maayini beektu asirratti dhaabee nami yeroo biyya lafaarraa boqotu Gaalif lubbuu dheeraa jiraanne hundumtu yoo gooftaa Yesuus Kiristoos hin deebine dabareedhaan deemne hundumtuu du'anan. Yeroo addanarraa boqotu ergamaan Waaqayyoo karaarra dhaabbatee ati ortodoksiidha, ati pheenxeedha, ati kaatolikiidha jedhee hin gaafatu kanan beeku Waaqayyo. That is religion organization biyya lafaarra jirudha. Gaaffii tokko kan gaafatamu hundumtu amantii mee keessa adeemu. Dhiiga mucaa kootiitiin dhiqamteetta. Yesuus Kiristoos erge. Haleluuyaa. Maarabaatu dhaggeeffatu. Isa argatteetta, isatti amanteetta. Haleluuyaa. Paaspoortii jannata nama galchu Yesuus Kiristoos malee hin jiru. He is the only way to heaven. Haleluuyaa. Ija jabinaan dubbadhaa kana. Of course, jaalalaan dubbanna dhugaa. Kana waan compromising goone wangeelli Waaqayyoo ittiin dabalamu irraa hin haqamu. Maal jedha Phaawulos? Nami wangeela kanarraa irraa hir'isu yookaan itti dabalu haa abaaramu jedhe. Maal jedhe beektaa irratti dabale? Galaatiyaa irraa argitu. Anas ta'ee jedhe ergamaan Waaqayyoo seerri gara biraas nus yoo ta'e jedhe ofitti dabale dhufanii yoo wangeela biraa isinii lallaban abaaramaa haa ta'an jedhe. Maal beektu? Wannaa baay'ee keessan gali kun itti koo keessan jiru garuu maanni asirratti maal jechuudha beektu Phaawulos waan please listen to me. Sagalee Waaqayyoo baay'ee serious ta'utu isinirra jira. It never changes. Sagaleen Waaqayyoon geeddaramu. Sagaleen Waaqayyoo maal jedhaa faarsa Daawit irraa samiitti katabamee bara baraan jiraata jedha. It never changes. Kanaafi asirratti Apostle Paul maal jedha Phaawulos maal jechuu isaati karaa isaati Waaqayyoon kan especially kakuu haaraa keessa walakkaa caalaa kan katabe isa. Ina maal jechuu isaati beektu nullee yoo taane jedhee gaafa of nama gad of qabaadha baay'ee. Ani Waaqayyo karaa koo sagalee Waaqayyoo kana katabee kenne jechuun yeroon barbaaduun geeddara jechuun miti haboon qabu. Anas ta'ee warra gara biraas ta'ee asirraa waan maqe nami lallabu haa abaaramu jedhee he included himself it of dabale. Hallelujah. Kanaafi akka sagalee Waaqayyootti kan deemnu compromising goon namoota ilaallee compromising goon majority ilaallee compromising goon sagaleen Waaqayyoo kaleessas har'as bara baraan isanu. Amen. Kanaafi iddoo kanatti bowwaa du'aa keessa yoon darbe ati na wajjin jirta hin sodaadhu jedhee yeroo dubbatu kan inni dubbatu waa'ee du'a hafuuraati kan inni dubbatu. Namooti baay'een yeroo kana kan waan adda addaatti yeroo katabamu lafa boo'ichaa lafa namni du'utti kan isaan kataban waa'ee sana miti kan inni dubbatu waa'ee du'a hafuuraati.
bowwaa du'aa keessanoo maaliif faarsaan daawwit diddamii sadan yoo argitanii waa'ee jireenya biyya lafaarraati kan inni dubbatu. Yeroo macaafa qulqulluu interpret goonu yeroo lallabnu verse out of context jedhama. Wannaa tokko keessaa fuunee achirratti building goonu lallabbii keenya. Maal jedha wanti sagalee waaqayyoo asoo jennee akkasitti amma rakkina baay'ee kan fidu namooti tokko verse out of context yeroo afaan Ingiliziitiin ma'anne wannaa keessaa iddoo tokko fuudhanii achirratti lallabu. Garuu wanti sun waan inni jedhu baruudhaaf isa dura maal dubbate isa booddee maaltu dubbate macaafichi maal dubbate wal duukaa ilaalamee kanaaf faarsaan daawit asirratti wanti inni dubbatu hundumtu waa'ee jireenya asii jireenya biyya lafaarraati. Maaliif waan na barbaachisu naaf jechuun biyya lafaatti kan isin barbaachisu miti. Diina koo gidduutti irbaata naa qopheesse gaafa jettanii waa'ee samii mini diinni hin jiru samii waaqa duwwaadha. So wanti hundumtu waa'ee biyya lafaa kanarraati kan inni dubbatu kanaafi waa'ee du'a hafuuraati kan inni haasa'u. Kanaafi ani jireenya kana keessatti bowwaa sodaachisaa du'aa gaaddidduu du'aa keessadha kan deemnu. Maaliif yoo jettanii biyyi nu keessa jiraannu biyyi lafaa amma fedhe yoo itti dibdanii biyya abaarameedha. Waaqayyo akkasitti nuumne Addaamiif Hewaan seera uumamaa lakkoofsa 3 irratti abaarsa irratti dabarse waaqayyo isaan cubbuu hojjetanii. Abaarsa sana keessaa wanti isin dhibu wannaa kee dubartootaan gaafa deessuu miicuu kee nan baay'isaa jedhe. Dabalee immoo Addaamiin maal jedhee biyyoo irraa argamtee biyyootti deebitaa jedhe. Wanti hundumtuu qoraattii haa biqilchu jedhe. Amma argitan ililliin illee qoraattii qaba. Seera uumamaa yeroo qabu dhaqee dubbisuu fi achirraa dubbisaa. Abaarsa waaqayyoo biyya lafaatti abaareedha. Isa miti immoo isa duwwaa miti. Qorontos boqonnaa 2 katabadhaa wannaa isaa deemaatii ilaala yeroo lallabbii dhageessan don't just listen to me. Abbaan fedhe halallabu wanta sana katabaati yoo sagalee waaqayyoo irra hin jiraanne hin fudhatina. Wanti nuyi lallabnu it has to be in line with the word of God. Wanti na lallabu sagalee waaqayyoo irra jiraachuutu irra jira. Yoo sagalee waaqayyoo irra hin jiraanne eenyu lallabu hin fudhatina. Namooti kanaaf dogoggoru. Namooti tokko immoo ofii isaanii sagalee waaqayyoon dubbisanii lallabbii duwwaa irra jiraatu. Akkasitti hin guddattan. Sagalee waaqayyoo ofii keessanii bara. Ofii keessanii dubbisa. Yeroo namooti lallaban katabadhaa. Dhaqaa manatti deebi'aati. Wannaa godhaa ilaala. Kanaafi seexanni mootii biyya lafaati jedha Qorontos 2:4 irraa. Qorontos 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa. Mootiin biyya lafaa kun ija isaanii akka isaan dhugaan barreef jaamseera jedhe. Addaamiif Hewaan gaafa cubbuu hojjetani dabarsanii seexanatti kennan. Seexanni beektaa legal writing qabu haboon qabu ture isa dura. Addaa fi Hewaaniin harka micciiree mini kan inni cubbuu hojjisiise. Hin danda'u ture. Haboo irraan qabu ture. Garuu sammuu seetti yaada fide akkasuma har'as kan hojjeta. Sammuu keetti yaada fide. Yaada Hewaanitti dubbachuutti ka'e. Gaafa inni dubbatutti deebisuutti kaate. Achiitti deebisuutti ka'e. Gaafa si yaada sana entertain gochuu jalqabdu. Achumaan wanti nyaatamu sun ija see gomjaasee dhaqxee nyaata. Har'as akkasii kan seexanni cubbuu nama hojjisiisu. Sammuu keetti fida jalqaba. Sammuu keetti waa'ee ejjaa fida. Yoo dhiira taate durba bareedduu sitti fide ilaali ija see harmasee yeroo akkasitti fide isa gaafa yaaduutti kaatu itti dabalee achi ejjarra buuta. Horii hatu immoo gaafa namooti tokko horii hatan al tokko miti. Waan adda addaa cubbuu adda addaa al tokko namni ka'een hojjetu. Jalqaba yaada kee keessa fidi. Yaada kee keessa kana guyyaa gara biraan isin barsiisa. Maaliif yaada keessan jijjiirradhaa jedha. You have to renew your mind. Roomee 12 irraa kanaaf sammuun keenya sagalee waaqayyootiin dhiqamuutu irra jira. Halleluuyaa. Maanni beeku wanti tokko maqaa Yesuusiin hidhami jettanii hin dandeessan. You have to renew your mind. Akka itti yaaddu sagalee waaqayyootiin geeddan. Maqaan inni barsiisa gara biraadha. Kanaafi addan irratti biyyi lafaa kuni bowwaa
du'a yeroo jennu bowwaa afurri du'a itti hojjetu keessadha kan deddeebi'u. The spiritual death. Waan afuraan du'uun cubbuu Addaamiif Hewaan irraa waan ka'eef afuraan du'uun waan nutti dhufeef wannaan sun waan hojjetu keessa kan deddeebi'aa jirru. Maaliifi waan tokkoon isinitti hima. Argitee sagaleen Waaqayyoo namni akka gaariitti hin beekne dhugaa dubbachuudhaafi waan isaaf ta'es hin beeku, waan ta'u malus hin beeku, confusedidha. Confusionii keessa. Our God is not God of confusion. Amantiin kiristaanaa namni Yesuusitti amane ifa keessadha kan deemu. Dukkana limitii keessaa gara ifaa dhufne. Haleluuyaa. Namooti baay'een garuu waan sana beenne akka gaarii sagalee Waaqayyoo hin beenne kunis kanatti fakkaata confusionii keessa jiru. Waaqayyo bilisa nu haa baasu. Ameen jettu. Ameen. Gammadaa jirtu moo hin dallantan? Maqaa Waaqayyoo. Kanaafi kufaatii yeroo ilaallu, yeroo kufaatii namaa ilaallu, kufaatii lamatu jira. Kufaatii abaarsa kufaatii lama. Abaarsa lamatu jira. Curse of the law and curse of the fall. Kufaatii abaarsaatii fi abaarsa kufaatiitii fi abaarsa seera. Curse of the law. Abaarsi kufaatii seera uumamaa boqonnaa sadiirra isa Waaqayyo abaarsa gadhiise san sila isinitti hime. Abaarsinni lammataa immoo macaafa Musee shananurra jira. Curse of the law. Yeroo tan argitanii abaarsa sanadha. Abaarsa lamatu jira. Kanaafi Galaatiyaa 2:13 irraa Yesuus Kiristoos nuuf jedhee abaarsa ta'ee abaarsarraa bilisa nu baase jedha. Halleluuyaa! Ameen. Yesuus Kiristoos gaafa abaarsa nu ta'u waa'ee du'a akka Yesuus Kiristoos gaaf tokkoon isin barsiisa. Waan dinqiitu ta'e. Halleluuyaa! Yesuus Kiristoos yeroo du'a akka abaarsa keenya ofirratti fudhatee abaarsa seeraarraa bilisa nu baaseera. Dhukkubarraa, gadadummaarraa, cinqiirraa, name it, even hiyyumarraa. Hallelujah. Amen. Concerning that abaarsa seeraa keessa jira. Sana keessaa Yesuus bilisa nu baaseera, ulfinni isaaf haa ta'u. Maaliifi fayyinni salvation Yesuus Kiristoosiin argachuun iddoo sadiitti ilaalama. Past, present and future. Nama lammata dhalate jireenya isaa keessatti isa darbee, isa ammaa, isa gara fuulduraa hojjeta. Kana jechuun maali? Kana jechuun maalidha? Isa darbeeruu jennu namni fayye kanadha jireenya isaa keessatti kan jiru. Ameen. Isiniin ibsa maal jechuu akka ta'e iddoo baay'ee yaadina. Maalni isa darbe yeroo jennu Yesuus Kiristoosiin eega arganne namni akka kootii namni sirbaa ture, nama caatii qaamu, nama biiraa xuuxaa ture. Tootaalii waan hojjedhe hundumtu dhiiga Yesuus Kiristoosiin dhiqame. Abtau is a brand new person. Nama haaraadhaan. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Kana beektaa gaafa lallabu amma isin baay'een jaalladha akka ijoollee kootu I'm telling you jaalalaan isin tajaajila. Faranjii durattis Afrikaa durattis namoota adda addaan tajaajila akka kanadha wanti Yesuus dhugaa waan ta'e nan dubbadha. Kanaaf isa darberraa cubbuu keenyarraa nu dhiqeera. That's past. Namni Yesuus Kiristoos macaafa mazgabaa barabaraat katabeera yoo biyya kanarraa boqotee lubbuu dheeraa jiraate lubbuu dheeraa jiraame Lubbuu dheeraa. Faarsaa Daawit 91 irraa lubbuu dheeraadhaan si eebbise jedha. Yes. Amen. Jiraatee gaafa boqotu instantly gaafa danarraa boqotu samiitti of arga. Gaafa hafuura isee dhumaa asirratti baafatu hafuura isa jalqabaa samii irratti Yesuus biratti baafata. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaafi cubbuu keenya isa darberraa bilisa nu baaseera. Mee ulfinni Yesuusiif haa ta'u jedhame. Hallelujah. Ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Isa ammaa immoo gaafa jennu
isa amma akka isin jedhee fayyinni or salvation past present and future jedhe miti isan isinii ibsaa jira. Isa ammaa yeroo jennu kan ammoo biyyi lafaa hammeenyaan kan guutame mootiin biyya lafaa kan jedhu seexanni Qorontos 2:4 irra namoota warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin arganne akka barbaadetti ajajee akka barbaade dukkana keessatti qabee nuunis akka nu godhaa ture Yesuus harkaa nu baase akka barbaade kan irratti hojjetu anaaf isin irratti garuu akka nu hin hojjenne ijoollee Waaqayyooti maaraa bagadola diiyaabossa Waaqayyo nu eega maal jedha isinitti fakkaate biyya lafaa hamaa kanarraa akka nu eeguuf jedha Galaatiyaarraa maani Galaatiyaa 1:4 irraa who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil age jedha dabarsee onuuf jedhee of kenne biyya lafaa hamaa kanarraa akka nu eeguuf jedha. Amen. You know that? Ati beektaa namni waa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabu namni hin qabne adda adda. Nama gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaatti qabu ergamtooti Waaqayyoo si bukkee buufateera. Hin beektoo maalan si godhani? Hin beektoo beekuu sirra jira san. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Dhiigi Yesuus Kiristoos nu golgoobee jira. You have to believe this. Yes. Humni seexanaa maal jedha sagalee Waaqayyoo inni nu keessa jiru isa biyya lafaa jiru caala jedha. Yes. Amen. Roma adianosa kana baruu sirra jira ka yoo kana hin barre warri naman yoo isaan iyyanii gadooda wajjin gadooda nu hin gadoon haleluuyaa maal jedhe dubartiin tokko yeroo tokko biyya Germany irratti the second world war duula biyya lafaa isa lammaffaa halkan dhufanii boombii roobaa yeroo boombii foon godhanii bakkeetti baqatanii achi bulaniitu dhufu. Booda dubartiin kun akkas jette. Dubartii nama guddoodha. Gaaf tokko warri hundumtuu baqatanii akka wannaa sana gaafa deemanii isheen achumatti hafte magaalaa keessatti hafte. Boo dubartittii ajjeessaniiru duuteetti jedhanii gaafa ganama dhufanii dubartittiin irribaa kaatee irriba see quuftee warri sun akka gaariitu hin rafne. Booddee maal taateen deemne galgalatiin duute yoo seene jennaan noo jette. Utuun sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluurraa dubbisu iddoo tokkorraa akka jedha inni Israa'eliin eegu hin mugu hin rafu jedha. Amen. Irriba dhabee anis irriba dhabee akkamitti ta'a jedhan irriba koo kurruufaa mul'isa. Amen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maani beektaa amantiin kiristaanaa is not just a religion dhugaan isinitti hima jireenyadha kan fudhanne. Yesuus Kiristoos gaafa nu waame jalqaba Maatiyoos irraa warri waanjoon isirratti baay'atu gottaa gara koo hafuuran isin fudhachiisa jedha. Amen. Wanti fedhe adeemu biyya lafaa irratti nuyi garuu hafuura fudhanna. We relax. Haleluuyaa. Amantii kanatti kan nu waame maqaan Waaqayyo mee maqaan Yesuus eebbifamu jedhame. Haleluuyaa. Maqaan Yesuus eebbifamu. Amen. Kanaaf biyya lafaa isa hamaa kanarraa immoo nu eega Waaqayyo. Waan meeqarraa isin eegeeti kan as geessan. Ameen ameen. Waan meeqarraa nu eege beektu biyya keessa jiru Ameerikaa keessa 500,000 people miliyoonii walakkaadha kan biyya lafaa gadhiise koronaa vaayirasiidhaaf. I could be one of them. Anas mana koos kan eege Yesuus Kiristoos ulfinni isaaf haa ta'u. Hamaa biyya lafaarraa nu eega. Ameen jedhi. Haleluuyaa. Amen. Maaliif waan baay'ee jira biyya Afrikaa keessa waan baay'ee addanallee waan adda addaa jira. Sana keessaa inni hin mugne inni hin rafne ijoollee isaa hin eega. Haleluuyaa. Salvation yookaan lammata dhalachuun past present isa ammaan isinitti himaa jira. Isa gara fuulduraa immoo gaaf tokko immoo mee gaaf tokko jedha. Haleluuyaa. Gaaf tokko. Gaaf tokko immoo leenci Yihudaa haleluuyaa utuu iji isaanii arguu gara mirga abbaatti inni ol ba'e kun utuu iji hundumtuu arguu deebi'ee dhufa Yesuus Kiristoos hin dhufa haleluuyaa. Amen. Amen. Gaafa Yesuus Kiristoos deebi'u yookaan immoo umrii keenya biyya lafaarraa umrii dheeraa booddee gaafa finnu lafa duutii hin jirre lafa biiliin hin jirre biil jechuun gatii ibsaa gatii maalii kaffaltan hin jirre lafa duulli hin jirre lafa wal ajjeessuun hin jirre lafa sodaan hin jirre
Hallelujah. Amen. Achi deemnee bara bara amma bara baraatti jiraanna maqaan Waaqayyoo. Yes. Amen. So salvation lammata dhalachuun past, present and future. Maqaan Yesuus eebbifamu. Maqaan mee ulfinni Yesuusiif haa ta'u jedha ani ibiddanna keessa jira. Hallelujah. Ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Marroo adala dabaabu. Ijoollee warra dargaggoo caalaa fiiginaan jedhama. Ani isinii wajjin seena bakka Waaqayyo jedhe akka Kaaleebiif akka Iyyaasuu. Ameen jedha. Amen. Amen. Yoo isin diddan immoo hawwiifaa wajjin seena hawwii mucaan koo she's the youngest. Iseen immoo qophuu keessan. Yoo isin diddan isaan wajjin seena. Amen. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya keenyatti nama Yesuus Kiristoosiin qabu. Kanadha jireenya keenyatti kan ta'e. Kanaaf kufaatii namaarraa kan ka'e wanti seexanni biyya lafaa irratti fidu waan baay'eetu jira. Waan baay'ee jira. Kanaaf wannaa sana keessatti Waaqayyoon nu eega. Amen. Ijoollee isaa hin eega. Amen. Amma gaafan kana isinitti immoo namooti tokko tokko barumsa adda addaa jira. An barumsa abaluu barumsa kana akka sagalee Waaqayyootti kan inni isinitti himu. Do you know sagalee Waaqayyoo maal jedha beektaa? Yaaqoob irraa. Isin keessaa baay'een keessan barsiisota hin ta'inaa firdii caalaa isin eegaa jedha. Isinii galeeraa? Gaafa isin barsiifnu gaafa lallabnu waan dubbannu Waaqa biratti deebiitti ilaalla. Kanaaf isinirraa baay'een keessan barsiisaan ta'e. So wanti isinitti dubbadhu tokkoffaa Waaqa sodaataan dubbadha. Lammaffaa sagalee Waaqayyoo irra dhaabbadheen nama na gaafatu deebisuuf qophaa'een sagalee Waaqayyoo irratti. An hundumaan beeka jechuu miti. Waan an dubbadhu irratti garuu sagalee Waaqayyoo irra waan Waaqayyo na ibsan isinitti ibsaa jira. Laphee keessan banadhaati dhaggeeffadha. Kanaaf biyya lafaarra gaafa jiraannu wannaa baay'eetu jira. Maaliif du'i hafuuraa akkan isinitti hime? Yesuus Kiristoos amma deebi'ee dhufutti du'a hafuuraarraa kan ka'e because of the fall of Adam and Eve. Adaamiif Hewaan waan kufaatii isaaniirraa ka'e. Abaarsi kufaatii suni waan baay'ee fedha. Fakkeenyaaf let me tell you kufaatii cubbuu inni nan jedhe nami amma fooniin du'a miti umrii isaa gaafa fixu nami hundumtuun du'a. Hundumti keessan hin duutu. Gaafa Yesuus Kiristoos dhufaatiin isaa dheerate. Dabalee immoo dubartiinis gaafa deessu wanti isin dhibu miixataniiti kan da'an. Waan biraa dhiisaa amma biyya Afrikaa dhiisaa biyya Ameerikaa teeknooloojiin meedikaal saayinsii baay'ee lafatti baay'ee deemeedha. Wanti isin dhibu gaafa haati manaa keessan deessentanii ilaatu biyya kana wajjin dhaabbatu doktoroota wajjin waan hundumaa godhanii kanas waraananii sanas waraananii baay'ee na dhiba kun. Afaan Waaqayyoo keessaa waan ba'eef gaafatti deessu miixuu keen baay'isa jedhee waan dubbateef isa geeddaruu waan hin dandeenyeef baay'ee sin dhiba. Waan hundumaa godhanii maal jedhu dhaabbatanii push jedhu dhiibi jedhuun dubartittiidhaan isa geeddaruu hin dandeenye. Hallelujah. Waaqayyo keenya guddaadha. Sagalee Waaqayyo hin geeddaramu. Maaliif miixuu keen baay'isa jedhee afaan Waaqayyoo keessaa ba'eera. Addaamiin immoo gaafa biyyoorraa baatu biyyootti deebite jedheera. Akkuma sana ta'a. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee gaafa dhufu kun hundumtuu iddootti deebi'a. Lammata du'u hin jiru. Da'uun hin jiru, wal fuudhuun hin jiru, bara bara amma bara baraatti Waaqayyo wajjin hin jiraanna jechuudha. Kanaaf kufaatiin the curse of the fall abaarsi kufaatii biyya lafaarratti still hojjetaa jira. Maaliif ammoo fakkeenyoon isinii kenne corona virus jedhamu kuni dhukkubi seexanarraati kan dhufu. Hundeen dhukkubaa lafinni burquu seexanarraati. Waaqayyo waaqa gaariidha. Waaqayyo dhukkuban qaba. Waaqayyo nagaa qaba. Waaqayyo fayyina qaba. Waaqayyo qulqulluudha. Ijoollee isaatiif waan gaarii yaada. Haleluuyaa. Kanaaf wanta achirraa dhufu hundumtuu gaafa waan biyya lafaarra jirruuf pireeshariin isaa nutti dhaga'ama. Amma yeroo tokko wannaan isaa isinitti dhaga'ama. Isinii galeera. Kanaaf bowwaa du'aa kana keessa gaafa deemtanii wanti cubbuun namaa fide suni the curse of the fall wanti inni fide pireesharii isaa isinitti dhaga'ama. Garuu isin irratti haboon qabu. Waaqayyo na wajjin jira. Ani hin sodaadhu. Mee ani hin sodaadhu jedha. Ani hin sodaadhu. Haleluuyaa. Akkas jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Yohaannis 17:16 ani biyya lafaarraa akkan hin taane isaanis biyya lafaarraa miti jedhe.
nuyi mootii qabna nuyi biyya qabna nuyi gooftaa qabna hallelujah kanaaf Yes. wanti biyya lafaarra jiru bowwaa du'aa pireeshariin tokko iyyuu namatti dhaga'ama maaliif yeroo tokko dhukkubbiidhaanii dhandha keessan tuqa seexanni yeroo sana madda madaa dudda Yesuusiin fayyeerraa anarraa ka'e haboon qabdu jennee abaarra dhukkuba maqaa Yesuus Kiristoosiin irraa ka'e jenna haleluuyaa kanaaf amma namooti tokko barsiisa kana gaafa ono godhanii hin fudhatan garuu fudhadhuun dhugaan sitti maa jira Yesuus Kiristoos waggaa 2000 har'aa dhukkuba keetiif gatii baaseera harka hidhamee warra cakkaanyimmaan warra hamaa loltoota room sanaan harka isaa hidhameet kan inni garafame foon isaa kukkutanii haleluuyaa yeroo 39 kan garafame gooftaa Yesuus yeroo tokkorra alangaa sanarra waan shantu jira xarmuusii cabaa lafee yeroo al tokkorra bu'u karaa shaniin boccoqomee baa ture foonni isaa mee ulfinni Yesuusiif haa ta'u jedhi maalo haleluuyaa Yesuusiif haa ta'u haleluuyaa maaraa bagadola diaba akkasitti kan inni gatii sii baase akkuma dhiiga isaa lolaasee cubbuu keenya dhiqe madaa dudda isaatiin akka fayyinu dabarsee of kenne ulfinni Yesuusiif haa ta'u haleluuyaa baaseera it's up to you kun ga'ee keete gaa yoo fudhatteen fudhatta yoo fudhanne I can't help you si gargaaruu hin danda'u waaqayyo garuu xumureera waaqayyo fixeera waaqayyo fixeera har'a barumsa adda addaatiin asiin akkana namooti tokko waaqayyo si barsiisuudhaaf dhukkuba sirra kaa'a jedhanii warri barsiisan jiru this is wrong kun akka sagalee waaqayyoo miti waaqayyo ijoollee isaa sagalee waaqayyootiin barsiisa dhukkubaan hin barsiisu ameen jedhame yoo jalqabaaf dhageessa kanas haleluuyaa kanaaf gaafa seexanni nutti fidu cinqii hin dandeessu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Yesuus Kiristoos gatii naa baaseena ofirraa abaabne ofirraa buqqufna dhukkuba sana maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen ameen Kanaafi yeroo tokko wanti seexanni fidu nuttis pireesharii isaan dhageenya garuu nuyi haboo qabna warri gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin beekne they don't have any choice yoo waaqatti baqatan malee irra taa'e akka barbaade hacuucee mootii biyya lafaa jedha akka barbaade nurratti garuu haboon qabu nurra kaa'u anteessoo hafuura qulqulluuti ani ijoollee waaqayyooti Yesuus Kiristoos gooftaa gooti Yesuus Kiristoos gatii naa baaseera maqaa isaa naa kenneera ittiin seexana baasittiin dhukkubsataa fayyisi jedheera maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubina keessaa buqqee amma namooti dhukkubsatan umarratti nan kadhadha asii gaafa deemtan ofii keessanii kadhadha haleluuyaa do you know that namni sagalee waaqayyoo bene kanatu laphee kootti dhufe namni sagalee waaqayyoo irra dhaabbatu meesitti himuu maaloo akkan gammadu sinitti himu carraa baay'een anaaf kun kana simbiraan ga'uu kooti iddoo gara biraatti baay'een lallaban afaan ingiliziitiin warra afrikaa warra ameerikaa nan tajaajila afaan oromoon carraa baay'een arganne waaqayyo siyaa eebbisu caala gammadeen isin keessa jiru kanaafi do you know iccita kun isinitti hima kennaan hafuura qulqulluun Qorontoos irra jiru keessaa'ee kennaa hafuura qulqulluu 9 isa keessa tokko kennaa dhukkubsataa fayyisuuti. Dhukkubsataa fayyisuun jechuun amma namni dibansa sanaan dibame fuuldura dhaabbatee abaluu karaa kana dudda kee irratti dhiitoon kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sirraa buqqiseera jedhee dubbatee karaa sana fayyina qaama isaanii argachuu danda'u namooti tokko. I believe kun kennaa hafuura qulqulluuti. Haleluuyaa. Kennaan hafuura qulqulluu nama tokkorra jira sanaan hin fayyu namooti. Ameen jettu mul'atamu maal jedhu wannaa kana mul'atamu maal jette kana caalanatti Salaam program. Eeyyee achi gaafa jiru kennaa dibansa nama sanarra jiruunidha kan wanna ta'u. Garuu kan isin listen to this kun waan baay'ee isinii deebisa. Kennaan hafuura qulqulluu it's not something you turn on and off. Amma kun barumsa gara biraadha. Ofii keenya onii goone ofii keenya ofiin goonu akka hafuurri qulqulluun barbaadeedha. Amen. Amen. Anamma nan dibame jedhee wannaa goonaan akka hin barbaade mine as he wills jedha. Akka fedha isaatti yoo barbaade har'a abitawurra kana kaa'ee karaa kana tolashiidhaaf tolasaadhaaf abdiisaadhaaf ergaan karaa kana darbu jedhee akka inni fedhedha ani qodaadha jedhame maaloo Ani qodaadha. Ameen. Una keessa dabarsee kan hojjetu akka fedha isaatti yoo barbaade kana isinitu barbaadeetin
gaafa wanti sun hin jirre hallelujyaa gaafa afurri qulqulluun kennaan sun hin hojjenne waaqayyo fayyisuu dhaabe jechuu miti waggaa 2000 har'aa eega fayyise the healing power of God is available Yesuus Kiristoos madaa dudda isaatiitiin isin fayyiseera inni jedhu inni sagalee waaqayyoo irratti katabame waan jiruufi sagalee waaqayyoo sana nama barsiifne amantii keessatti uumne akka amantiidhaan fudhatan dubartittii sana beektu dubartittii ishee dhiigisee dhiigaa ture amma waan baay'ee keessa seenaan jiru kun naa koo bakkeedha waggaa 12 dhiigisee gannammaa ture iddoo baay'ee deemte hakiimota bira deemte achi deemte addana deemte wanta itti jabaate horii ishee fixxe dhumarratti waa'ee Yesuus dhageesse jedha halleluuyaa halleluuyaa marraba keessi koo baay'ee gammada waa'ee Yesuus gaafa dhageessu ani jette akka seerti dhageesse hin beeku firrisee ta'emu karaarraa dhageessu yeroo numa dhageessee dhamante horii fixxeetti waggaa 12 nama dhiigu dubartooti caalaa beeku baay'ee onaa keessa dabarteetti booddee ani dhaqee jette listen to this dhaqee harkanarra kaa'in jedhu jette dhaqee dhumane wannaasaa maanni uffata isaa yoom tuqe nan fayye jettee amante nan fayye jettee gaafa amantu nama baay'eedha kana siif addanaan dhiibu har'a waldaan akkas nama baay'ee garasii garanaan dhiiba humnaan qabdu not only that yeroo san akka leewitti namni dhiigu namatti dabalamuu hin danda'u sanan dumaa cabsitee dabartee rabadola diaboosa baay'ee Amen. dhattee hiixattee wayyaa gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa tuttu qad jedhee dhaabbate dhiigisee jedha sagaleen waaqayyoo halleluuyaa amma asirratti gooftaa Yesuus Kiristoos kennaa hafuura qulqulluutiin kan inni fayyise iseetu dhaqee fudhate maal jedhe beektuu Maariqoos 5:34 irraa dhuftee galagalee gooftaa eenyuun na tuqee jedhe Ode ergamtooti isaa nama baay'eetu asii achiin hin tuqu turan gooftaa bakka duukaa cabsanii deemuu hin fayyisa hin nyaachisa asii addana nama baay'eesu tokko kamitteen naannoo nama na tuqetu jira gaafa jedhu dubartittiin dhuftee jedha sagaleen waaqayyoo fuulduratti gombifamtee waan ta'eef hundumtuu ittiin himte jedha akkanadha kan baay'ee laphee konatu gooftaa Yesuus Kiristoos akka jedhe mucaa koo jedheen amantiin kee si fayyiseera nagaan deemi jedhe. Ameen. Taphadhaati ilaalaa waan dubbadhu ofirraa miti. Maariqoos wangeela Maariqoos 5:25 irraati kan inni jalqabu all the way. Na Maariqoos 5:34tti amantii kee si fayyisee jedhe. Maal gootu maal waan afaan Yesuus Kiristoos keessaa bahe. Kanaaf asirratti maal ilaalla? Amma dubartiin suni gooftaa Yesuus Kiristoos asiin akkana jedhee kennaa hafuura qulqulluutiin mati. Amantii seetiin dhattee xuxxee harkaa fudhatte. Kanaaf har'a yoo wannaan kennaan sun lafaa kaane nami kennaa hafuura qulqulluu qabu calluma jedhee lafaa ka'ee raaju yoo hafuurri qulqulluun irratti dhufe malee ameen jennaa. Yoo hafuurri qulqulluun irratti dhufe raaja nami. Yoo hafuurri qulqulluun keessa darbee hojjetee ija isaa baneedha kan inni wannaa kennuu danda'u maal magala cimaan kennuu kan danda'u asiin fayyiteetta kan jechuu danda'u of keessaa baasee gochuu hin danda'u. It is as the Holy Spirit wills. Akka hafuura qulqulluu mee kana ameen jedhe akka hafuura qulqulluu kanadha beektaa kanadha amantii kiristaanaa keessatti tajaajila jechuun amantii kiristaanaa jechuun meetirii 100 fiiguu miti maaraatooniidha waggaa dheeraa deemama. Ameen. Kanaaf waan kana qabannee dhugaa kana dhabag jennee nu keessa galee ifa sana keessa gaafa deemnudha kan fiigicha keenya ulfinaan xumurru. Ameen. Baay'een keessan dargaggoodha. Haleluuyaa. Waan baay'eetu fuuldura jira. Lola seexanaatu jira. Sana hundumaa akka sagalee waaqayyootti nama deemu seexanni hin danda'u. Maaliif isa hundumaa danda'utu nama sana keessa jira. Kanaaf seexanni maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafa karaa adda addaa bowwaa du'aa kana keessa deemtu gaafa jedhu gaafa seexanni nurratti fidu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin dandeessu jennee ifanna. Ameen. Kanaaf iddoo isaatti deebi'e maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf namooti waaqayyoo listen to this kana na dhaggeeffadha. Namooti waaqayyoo amma gaafan kana isinitti dhugaan isinitti God is my witness. Carraa kan argadhee dargaggoota keessatti kana facaasuu koo baay'een gammade it's up to you. Ani garuu gahee koo nan wanda jedha. Kanaaf
nami tokko eega lammata dhalate eega Yesuus Kiristoosiin argate the next step kan hojjechuun irra jiru sagalee Waaqayyoo irratti hundeeffamuutu irra jira. Amen. Sagalee Waaqayyoo dhabag jedhee keessa keessanii achirratti kan dhaabbattu. Sagalee Waaqayyoo keessa gaafa jiraattudha. Lafa wannaan bowwaa du'aa jiru kana keessa mo'ichaan deemuu kan dandeessu. Sagalee Waaqayyoon geeddaramu. Kanaaf namni amane hundumtu namni Yesuus Kiristoosiin argate hundumtu sagalee Waaqayyoo irra dhaabbachuun kan irra jiraatuuf kanaaf. Namni sagalee Waaqayyoo hin jirre eessayyuu akka deemu hin beeku. Namooti baay'een I'm sorry gaafan isinitti himu ijoollee. Namni baay'een sagalee Waaqayyoon dubbisan si'an. That is wrong. Amantiin kiristaanaa sitti himu calluma itti gaafa wal arganii lilil jedhanii gammadanii dhiisan lola baay'ee qaba. Diina qabna. Meera ba'a kadula diaboosa. Isa immoo namni ishii jedhee hin danda'u. Of course namni nuu kadhatu. Ani mataan koo amma ijoollee dargaggoo biyyaa baay'een jaalladha wajjin kadhan. Baay'een dinqisiifadha kennaa irra jiru. Waaqayyo ammayyuu isaan adibu tokko caalaadha. Baay'ee isaanii hin beeka. Ani ijoollee gujii ijoollee hundumaa seenaa koo beeku dur yeroon biyyaa ba'e hin dhalanne iyyuu. Waaqayyo eebbifamu. Gurbaan tokko telefoonii bilbilee fi gujiidha namatu naa kenne. Kaanaadaadha ijoollee gujii naa kenne. Bilbilee fi eenyu jedha abaluun jedha an jedhe eenyu ati naan jennaan abbitoon jedhe. Abbitoo qabbataa sirbu moo jedhe eeyyee jennaan shattaatti. Hafuura Waaqayyootiin irratti roobse. Baay'een arga jechuu kooti ijoollee dargaggoo waan argan jaalladha baay'ee. Duris akkas ture lapheen koo isuma sana naa geeddare Waaqayyo baay'ee jaalanaan isin tajaajila amma. Haleluuyaa. Ameen jedhe. Amen. Waaqayyo eebbifamu. Kanaaf biyya seexannitti hojjetu kana keessa gaafa jirru Waaqayyoon maqaa Waaqayyootiin maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna seexanaa cabsinee dabarra. Kanaaf faarsaa Daawit 91 irraa maal faarsaa Daawit by the way tokko amma 16tti kana na dhaggeeffadhaa assignmentiin isinii kenna. Gaafa gara biraa gaafan isin argu dabareedhaan kana naa jettu tokko amma 16tti wannaa keessanii sammuu keessanitti qabadhaa. You have to know it by heart. Isinii galeera utuun dubbisin akkasuma sagalee isaa memorize godhaa. Baay'ee waan guddaatu irra sagalee Waaqayyoo faarsaa Daawit 91 tokko amma 16 anamma mana koo keessaa haati manaan koos ijoolleen koos xinnumaa jalqabanii wannaa keenyaan afaan keenyaan dubbifnee mini laphee keenya keessa jira. Innaa kanan isinitti himaati har'aa jalqabaati ammaa jalqabaati memorize godhaa. Na dhageessaniitu? Ayyan. Homeworkiin isinii kennaa erga gaafa dhufu wal argina. Kanaaf faarsaa Daawit 91 irraa bukkee keetti kuma mirga keetti kuma 10 kufa sitti garuu hin dhiyaatu jedhe. Maaliif gaaddidduu isa hundumaa danda'u Waaqa jala jirra waan lammata dhalanneef maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Naannoo keenya ergamoota Waaqayyootu jira. Waa ergamoota Waaqayyoo kakuu haaraatti kakuu moofaattis akka isaan warra Waaqayyoon amanan tajaajilan sagalee Waaqayyoo amma ani gaafa sanbata duraa tajaajila qabaa sanbata guddaas waldaa keenyatti tajaajila qabaa sanadha kan inni wanta jedhu gaafa gara biraan sheerii isinii godha. Inna waan guddaa abdii guddaa qabna nuti. Kanaaf amma biyya lafaa keessa gaafa waan baay'eetu dubbatamaa jira. Waan tokko isinitti himu koronaa vaayirasiin hin dhufa jedhee namni yaade hin jiru. Miti? Utuma yaadin raammoo tokkittiin dhuftee biyyoon dhumaa jedha Ameerikaa jechuun one of the most powerful nation on the planet. Biyya guddaa kana akkas nuun jedhan warri nu bulchan ofii mana galanii cufatanii mana cufadhaa nuun jedhan ta'e waan tokko jechuudha raammoo tokkitti cinqii isinitti keessa dabarre isinitti himuu hin danda'u waan hundumtuun cufame yoo samii isaa ilaaltanii bakka du'a kuunfattu turtan. Wanna akkasii ture. Wanti kun hin dhufa jennee hin yaanne. Namni kana watamumatti hin yaanne. Biyya lafaa hundumaa al tokkoon kan jeeqin ta'a jennee hin yaanne. Akkasuma biyya lafaarra yeroo dhufaatiin gooftaa ga'u listen to this kana na dhaggeeffadhu.
yeroo dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos ga'u Ximootiyoos irraa akka dubbatu cinqiin itti dabalaa deema. Dhugaan sitti hima. We don't know what comes next. Maal akka taanee dhufu hin beeknu waan tokko garuu cinqii irraa cinqiitti itti dabalama. An Ameerikaa gana hambara dargiiti kan hin dhufe biyya kana. Waan baay'eetu geeddarame biyyi keessa jiru. Isinis amma jireenya keessan keessatti ittaanee waan dhufu hin beektan geeddaramaa bula. Kanaafi waan dhufu sana wanti fee haa dhufu bu'aa du'aa keessa yoon deeme hin sodaadhu jettanii deemuudha. Sagalee Waaqayyoorra dhaabbattanii akka ifattan Waaqayyo isin gaafata. Kanaaf Waaqayyo hin sodaatinaa isin jedha. Amen. Amen, amen, amen. Waaqayyo hin sodaatinaa. Wanti fedhe haa dhufu. Our God is the same God. Amen. All these miracles in the Old Testament. Amen. Waaqi keenya Waaqa Israa'el, hallelujah. Amen. Waaqa sagalaana gargar kute sana. Amen. Yes. Saba isa harka Fara'oon isa ana jedhu sana keessa jilbeenfachiisee galaana gargar hiree baase. Amen. Waaqa sanadha kan waaqeffanne. Amen. Waaqa Iyyaasuu isa aduun hin dhiitu jedhee aduu dhaabe. Reema agaduu lafa. Waaqa sanadha waaqi keenya. Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Israa'el, Waaqa macaafa qulqulluu abbaa ilma afur qulqulluu sadan Waaqa tokkichaati. Kana hundaan tun ta'in sagalee Waaqayyoo keessa galiiti. Maal akka ta'e Waaqa kee bari. Namni sagalee Waaqayyoo hin beekne Waaqa beekuu hin danda'u. You can no more know God more than you know the word of God. Kanaaf namooti baay'een hin dubbisan sagalee Waaqayyoo. Waa'ee raajotaa baay'een Waaqa galateeffadha. Baay'een wajjin kadhadhan mataan kun. Namooti tokko tokko ofiin kadhatani. Ofii sagalee Waaqayyoo hin dubbisani. Maan naan jedha Waaqayyo jedhanii nama bira deemu. Of course hin dubbata karaa isaanii. Hojii kennaa raajit baay'een amana. Maaliif Efesoon boqonnaa 4:11 kennaa one of the 5 offices. Wannaa shanan keessaa tokkodha. Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo baay'ee waan kaase biyya keenyatti ijoollee keenya baay'ee itti wajjiniin nan kadhadha baay'ee waan garuu akka sagalee Waaqayyootti namni lammata dhalate afurri Waaqayyo nu keessa jira. Amen. Afur Waaqayyootiin geggeeffamna. Ameen jedhe. Amen. Kanan jaallattan gaafatti man. Innaa kanaafi warra Waaqayyo raajummaan dibee kaase immoo gaafa ergaa nuu fidan hin dhufu. Garuu ofii keenya Waaqa baruun nurra jira. Namni baay'een hin beeku Waaqayyoon. Waldaanuma deemee ilil jedhee manatti gala torban guutuu lafa baaybiliin isaa jiru hin beeku. Sagalee Waaqayyoo hin dubbisu. Kun jireenya miti. Na warra amanne adda miti kun. Of course namni sun gaafa biyya lafa irraa boqotu gara mootummaa bara baraa deema. Garuu biyya lafaa irratti he is the most miserable person. Dhugaan isinitti hima. Maaliif paasteriidhaan nan beeka. Namoota baay'ee tajaajilu waldaan keenya guddaan. Kanaafi ijoollee koo akkan isinitti himu sagalee Waaqayyoo keessa gali har'aa jalqabi. Amen. Ofii keetii sagalee Waaqayyoo afur qulqulluu na barsiisi jedhe ofii keetii. Yes. Amen, amen. Hallelujah. Sagalee Waaqayyoo irratti hundeeffami. Amen. Kanaafi wanti seexanni gaafa fidu maal jedhe Daawit? Inni bofaa fi inni leencaaf wannaarraa na kaase bear wannaarraa kan na fayyise jedhe gaafa Gooliyaadiin fuuldura dhaabbate isa dhannan qabanne kanarraa immoo na fayyise jedhe. Amen. Nama Waaqa beeku ture Daawit sagalee Waaqayyootiin. Maaliif waa'ee sagalee Waaqayyoo baay'ee dubbata Daawit. Kanaafi namoota baay'ee dhugaa baatan jirtu Waaqayyoon baay'ee kan isin dabarse. Amen. Ammas Waaqayyo teessoo isaarra jira. Isin dabarsa. Amen. Waaqayyo isin dabarsa. Amen. Waan fedhaa dhufu. Ameen. Amen. Kanaafi Waaqayyo Waaqa bara baraan jiraatudha. Maal jedhee Yohaannis 16:33 irraa. Gaafa anatti qabamtanii jiraattanii biyya lafaarra yeroo jiraattanii gidiraa baay'eetu jira. Garuu ani biyya lafaa mo'eeraa hin sodaatinaa jedhe Yesuus. Amen. Amen. Kanaafi biyya lafaarra gaafa jirru amannes hin amannes chaalenjoota baay'ee jira. Nuti garuu warra namarraa adda kan godhu isa biyya lafaa moo isa du'a mo'ee ka'e gooftaa Yesuus Kiristoosiin keenya keessaa qabna. Ameen. Kanaafi akkasittiin moonee dabarra. Amen. Sa'aatiin koo akkamii caala? Akkoon hin jiru. Kana Okay. Ana kana jedhee tan xumurama fixaan jira.
inni lammataa immoo maal jedhaa? Reeba gadula diyabooshin karraba adala daba. Maal jedhaa? Boqonnaa 5 irraa immoo maal jedhaa? Utuma warri na cunqursan ilaalanii jedha. Utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii naaf hin dhiyeessita jedha. Amen. Utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin dhiyeessitaa jedha. Sorry. Ena maal jedha addanarraa? Maal jedha afaan Ingiliziitiin? You prepare a table before me in the presence of my enemies jedha. Lafa diinni hoti koo jiran gidduutti irbaata naa qopheessitaa jedha. Isa akka ilaallu barbaada. Akkuma sila ilaalle biyya lafaa kana keessa gaafa jirru bowwaa sodaachisaa bowwaa du'aa keessa kan deddeebinu maaliifi cubburraa kan ka'e lafa seexannitti hojjetu keessa jirra. Waaqayyo irbaata sana kan nuu qopheesse, eebba keenya kan nuu qopheesse, samii irratti nu fuudhee mini asuma lafa diinni keenya jiru, lafuma seexanni jiru, lafuma afurri bowwaa dukkanaa sun hojjetu keessatti kan inni nuu qopheesse. Wanti isin eebu afaan Ingiliziitiin you prepare a table before me in the presence of my enemies. Jechuun lafa diinni koo jiran gidduutti irbaata sana naa qopheessite jedhana. Afaan Ingiliziitiin irbaata qulqulluun the Lord's table jedhama. Tokko keessa Holy Communion, the Lord's table. Irbaata Waaqayyo, the Lord's irbaata Gooftaa, the Lord's table. Inna table jechuun amma gaafa kakuu haaraa gaafa irbaata qulqulluu fudhannu gabatee sanarra wanti jiru waan dinqisiisaadha. Isa naa qopheessitee jedha. Lafa diinni keenya jiru sanatti kan nu qophaa'e. Gabatee sanarra gaafa irbaata qulqulluu fudhannu achirra lammata dhalachuudha jalqabee hafuura qulqulluun guutamuu, eebba foonii, dhukkubarraa fayyu, nagaan jiraachuu, waan nu barbaachisu hunduma gabatee sanarra jira. Irbaata sanarra jira. Maaliif kan inni reprezentii godhu? Du'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin foonsaa kan inni reprezentii godhu. Ameen. Amen. Kanaafi wanti nuu ta'e hundumtu, haleluyaa, wanti nuu amma dubbannu hundumtu du'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan nuu ta'e. Amen. Kanaafi irbaata nuu qopheesse sanarra wanti hin jirre hin jiru. Amen. Lammata dhalachuurraa, hafuura qulqulluun guutamuudha, dhukkubarraa fayyu. There is everything on that table. Wanti hin jirre hin jiru siin jedha bara. Haleluyaa. There is everything. Baay'een gammada keessi koo. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaafi gaafa irbaata qulqulluu fudhannu gabatee sanarra wanti hin jirre hin jirru Waaqayyo isa nuu qopheesse. Kan inni nuu qopheesse immoo lafa diinni itti hojjetu, lafa seexanni mootii itti ta'ee jiru keessatti Waaqayyo kan nuu qopheesse. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaafi Ximootiyoos irraa maal jedhaa? Ximootiyoos 1:4-8 irraa Waaqayyoon fakkaachuun jedha. Jireenya isa kanaafis isa dhufuufis bu'aa guddaa qaba jedha. Kanaafi waan nu barbaachisu biyya lafaa irrattis isa samii irrattis achirratti kan inni nu qopheesse. Wannaa sanarra teebilii sanarra gabatee sanarra kan jiru wanti hin jirre hin jiru. Waan dhumaatu jira. Diina koo gidduu kan jedhu I want to address. Kan jedhu diinni keenya seexana. Listen to this. Diinni koo seexanaan. Diinni keenya seexana. Maaliifi namillee yoo nutti ka'e, nami gaafa nu lolu, nami gaafa waan adda addaa nutti hojjetu, booddee isaa seexanatu jira, seexanatu nurra kaasa. Kanaafi lafa seexanni jiru sana gidduutti Waaqayyo kan nu qopheesse. Kanaaf namooti tokko tokko sagalee Waaqayyoo baruu dhabiisarraan irbaati sun qophaa'uyyuu namni hin beekne baay'eetu jiru. Hin beekan. Akkasumatti ba'anii galu. Waldaan maqanii they don't even know waan isaaniif ta'e. Hin beekan namooti akkasii they don't get advantage of it. Waan tokko argachuu hin danda'an. Namooti tokko immoo irbaati fuulduratti qophaa'ee amma irbaata wajjin nyaatu mee biyya akkuma duriiti miti naannoftanii miti. Gaafa irbaata hiixattanii nyaattanii namooti tokko irbaata isa qophaa'e sana dhiisanii
Galagalanii diraamaa seexanaa ilaalu. Maaliif naannoo keenya jira. Irbaaticha kutanii nyaachuu dhiisanii, cooma nyaachuu dhiisanii diraamaa seexanaa ilaalu. Namooti tokko beektu, they are more demon conscious. Waa'ee Waaqayyoo caalaa waa'ee seexanaati kan keessa jiru. Waaqayyoo guddina Waaqayyoo yaaduutu hin ta'in seexana guddaa godhaniitu kan yaadan namooti tokko. I am telling you. Kanaaf galgala yeroo ba'an ganama yeroo ba'an ifachuun gareedha jechuu koo miti. Waaqayyoon si keessa jiru Waaqa guddaadha. Halleluuyaa. Seexanni keenya waggaa 2000 har'aa Yesuus Kiristoos qullaatti hambise mee ulfinni Yesuus ifa ta'u jedhe. Halleluuyaa. Jeen Roma adaladia. Inna geessa. Halleluuyaa. Qullaatti hambise Yesuus Kiristoos. Hallelujah. Not only that, furtuu mana Si'oolillee Yesuus harka jira harkaa fudhate. Hallelujah. Amen. Maqaan Waaqayyoo. Waaqa guddaatu si wajjin jira. Amen. Waaqa guddaatu si keessa jira. We are the temple of the Holy Spirit. Teessoo hafuura qulqulluuti nuti. Hallelujah. Maqaan Yesuus Kiristoos maqaa guddaadha. Lafarra samii irratti lafarratti lafaa gaditti julbi hundumtuu kan jilbeenfatu, seexanni kan jilbeenfatu, dhukkubi kan jilbeenfatu, namoonni kan jilbeenfataniif maqaa guddaa nuu kenne. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. The name of every other name. Maqaa Yesuus Kiristoos. Maqaa qulqulluu, maqaa guddaa, maqaa ittiin fayyine. Hallelujah. Maqaa nama sirbu fuudhee kunoo paastorii godhu. Maqaa Yesuus Kiristoos. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus imalo. I am burning. Rabadolaba. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Kanaafi maqaa guddaa sana qabna namooti tokko waan sana beekneef akkuma wannaatti kan jiran akkuma nama gooftaan maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yesuus maqaa guddaadha. He is so real. Hin hojjeta maqaansa. Jireenya jijjiira. Kaansarii buqqisa. Nama sammuun naannee fayyisa. Nama gadi dhala fuudhee namatti dabale Yesuus Kiristoos. He is the same yesterday, today, and forever. Hin geeddaru maqaa guddaadha. Hallelujah. Do you know that? Sabi biyya lafaa biliyoonii 7 miti. Biliyooniin 7 yoo ittiin amanne. Hallelujah. Waaqayyo Waaqa ta'ee jira. Maaliif of ganuu hin danda'u Waaqayyo? Obaakoo. Hallelujah. Waaqa ta'eetan Yesuus gooftaadhaan jedha. Ameen jedhi yoo amante. Raamadoodha diyaaboosaa raba. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Hallelujah. Kanaafi wannaa kana irbaata nuu qophaa'e kana keessatti biyya lafaa seexanni hojjetu kana keessatti kan nuu qophaa'e sagalee Waaqayyoo irra dhaabbannee kanaaf sagalee Waaqayyoo I emphasize it. Yeroo baay'ee kana lallaba sagalee Waaqayyoo namni hin qabne lafa deemu hin beeku. Maaliif faarsaa Daawit irraa sagalee Waaqayyoo miilla kootiif ifa jedhe. Namni sagalee Waaqayyoo hin beekne gara deemu iyyuu hin beeku. The most confused person dhugaan isinitti hima. Maaliif paasteriidha? Wannaa baay'een argaa rakkina baay'eena wanni hundeen rakkinaa kana sagalee Waaqayyoo keessa galati dubbisa ofii keetiif namoota gugurdaa kaasa sin keessa. Do you know waa'ee keessan gaafa yaadu? Do you know waan yaadu? Waaqayyo yoo si dibe Afrikaa irraa dhuftee aksentii keemini kan ilaalu Amerikaan the most powerful and prosperous nation. Cinqii keessa jira namni sin argitan dhugaan isinitti hima. Left and right dhukkubsataan qobaa dubbataa deema. Qoricha irribaatii irra dhugaan isinitti hima. Lafa Yesuus hin jirre dukkanatu jira. I'm telling you. Nuyi qoricha sanatu qe'ee keenya jira. Qorichi dhalatee Maariffaan haleluuyaa. Achirraa yoo dhufte biyya kana aksentiin kee Afrikaa haa ta'u waan fedha ta'u isa mini kan isaan ilaalan aksentii sana darbee isa irra isaan dhoowwe keessaa buqqise deemes Waaqayyo isin haa kaasu. Amen. Marooba gadola diaboosa. Hallelujah. Ijoollee warra asitti dhalatan afaan Ingiliziitiin nan barsiisa ijoollee keenya. Dhugaan isinitti akka hawwiifaa akka roobeeraaf akka jaashuwaafaa God is my witness. Waaqayyo akka dibee kaasu namoota gurguddaa namoota lammata dhalatanii Yesuus jaallatan senataroota fa'a Waaqayyo akka kaasuudha kaniin kadhadhu. Ameen jedhi hallelujah. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Baay'een gammana Waaqayyo sin keessa namoota gurguddaa haa kaasu. Ameen. Kun isin argee harka isin irra kaa'e waan keessa jiru isinitti dabarsee nan gammada. Wal argina moo gaaf tokko. Nan dhufa biyya dhufeetan biyya shurrubbeen hin qaarite jedhetti Yesuus gooftaadhaan jedha. Ameen. Marabagadula diaboosa. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf isin keessa namoota gurguddaa haa kaasu. Laphee korraa waan Waaqayyoon hojjeta. Eebba laphee korraati.
nama gugurdaa not only in Africa duwwaatu hin ta'in biyya lafaa namoota impact godhan isin keessaa kaasu Waaqayyo. Amen. Ana addana jiranii senatoroota lammata dhalatan senatoroota gavarnaroota lammata dhalatan kaas jedheen kadhataa jira. Tureera kana laphee kora Waaqayyo kaa'e. Wanti isin dhibu gurbaan tokko amma yeroo baay'ee kadhataan ture. Gurbaan kun warri isaanii warra Gidaamiiti. White House keessa gali gurbaan. Hallelujah. Jootee tulluu beektu warra Gidaamii. Ni warra beekiitu ollaa keenya. Nami begii jiraatan geessa. Akaakilee jootee tulluuti. Amma White House keessa jiran isin jedhama. Baay'een wajjin hojjeta. Ameen jedhu. Amen. Amen. Waaqayyo namoota lammata dhalatanii gooftaa beekan nama akkasii isin keessa kaasu. Ameen jedhu. Amen. Maaliif nami eebbifame saba keetiif eebba taata. Jeena magaduus akkuma adala daba. Ayiroon wannaa kana argattan ta'ee hin beekan. Hallelujah. An keessa koo boba'aa jira. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Kanaafi irbaata sanaa lafa diinoti keenya afurri hamaan jiranitti Waaqayyo kan nu qopheesse. Kanaafi maaliifi kan achitti nu qopheesse jettanii immoo yoo ilaaltani maaliifi jara muxut godhee hin finne yoo jettani amma Addaam deebi'ee dhufutti addana jiraachuudhaaf haboo qabu. Addaamtu dabarsee kenne yeroo Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu kontiraatii isaanii dhuma. Ammasitti biyya lafaa jiru isaanis jiru nus jirra. Yesuusiin qabanne maqaan Waaqayyoo. Kanaaf achi nu qopheesse yeroo tokko nama Waaqayyo tokkotu akkas jedhe. Dubartii tokkotu hidhattee maaloo naa kadhadhaa bo'aa gara isaanii deemte. Nama Waaqayyo tokko. Maanni naan hinuman nuffee lola kanatu nan uffisiisee lola seexanaa kan akka inni lammatan irraa dhaabbatu naa kadhadhaa jennaan yaa Waaqayyo gara keetti fudhadhu jedhee gaafan kadhadhu maqaa Yesuusiin jettee maaliif beektaa amma biyya lafaarra jirtutti lolli jira diina qabna lola sana garuu waggaa 2000 kan nuyi leenca Yihudaa Yesuusiin qabna maqaa Yesuus Kiristoosiin buqqa'e jennee buqqisaadha keessa dabarree deema. Amen. Yes. Maaliif kontiraatii isaa amma dhumutti seexanii asuma jira. Amen. Kanaafi Waaqayyoon lafa diinni keenya jirutti kan inni nu qopheessu hundumaa I cannot cover the whole thing. Garuu darbee wanna antini jedha. Kanaafi Waaqayyo kan isiniin jedhu hin sodaatinaa isiniin jedhu. Mee hin sodaatin. Amen. 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 Waan fedhe hafi seexanni hin sodaatinaa. Amen. Amen. Keenya seexanarra. Amen. Amen. Ameen. Amen. Kanaafi Waaqayyo har'a kan isiniin jedhu hin sodaatinaa. Waaqayyo isinii wajjiniin jira. Amen. Lammata dhalataniitu maaliif yoon keessa galee ergaa lama baay'ee dheeraadha asuma irratti dhaaba nan xumura asirratti sagalee Waaqayyo. Kanaafi Waaqayyo an isinii wajjiniin jira hin sodaatinaa jedhe sagalee isaati. Amen. Biyya lafaa jiru caala wanti fedhe haa dhufu. Waaqa qabdu gooftaa qabdu waan ani isinitti himu gooftaa isin argattan kana sabi keenya baay'een hin beekani kadhadhaa lapheerraa ittima fayyinni kun isaan qaqqabu. Amen. Nami nama jaallatu yoo nama tokko jaallatte nama hin jaalladhu fadha. Ani saba koo baay'een jaalladha. Gooftaan laphee koo beeka. Wantin kennuuf kennaan kennuuf Yesuus Kiristoos. Amen. Kanatti dhugaa baa sagalee Waaqayyo irra dhaabbadhaa. Fiigichi isin jalqabdanii fiigicha maaraatooniiti. Sagalee Waaqayyo irra dhaabbadhaati. Waan seetan chaalenjii isinitti fidu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bira kutaati diigaa keessa ba'a deema. Amen. Amen. Har'a isinii sodaatinaa isiniin jedhe. Amen. Isinii wajjin jira. Yesuus Kiristoos Yesuus gooftaadha bara. Amen. Hojjetee agarsiiseeti maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Har'as du'aa kaasa. Har'as qixxame bilisa baasa. Har'as kaansarii fayyisa. Har'as Yesuus. Hallelujah. Har'as jireenya. Hallelujah.
Ameen. Isin dhaabbadhee nama sirbuuf biyyaa ba'e luba godhee kunoo isinitti this is miracle. Kanaaf inni haasa'een fitu waa'ee Yesuus Kiristoos waan naa galee I am telling you Yesuus Kiristoosii dhugaadha. Dhugaan isinitti hima. Akkuma beekin isarra dubbatuun ture jireenya kootiin argin dhandhame. Yesuus dhugaa. Amen. Dhugaa kana qabdu calin jedhee waa dubbadhaa. Namoota keenyatti dubbadhaa sabi keenya baay'ee. Rooma adiyanoo zakaash sakarra ba'a tolani. Amen. Amen. Waaqayyo kunoo carraa kana naa kennee. Young generation. Hallelujah. Yesuus Kiristoos itti lallaba. Hallelujah. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf hin sodaatinaa isiniin jedha Waaqayyo. Amen. Ani isinii wajjin jira. Waaqayyo Waaqa guddaadha bari hin beektu malee. Waaqayyo Waaqa guddaadha. Amen. Amen. Hallelujah. Haa jiraannu jireenya. Hallelujah. Akka dhugaa sanaatti keessa jiraannu. Waaqi kee Waaqa guddaadha. Waaqi biraa Waaqa macaafa qulqulluu abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan Waaqa tokkicha malee Waaqi biraa hin jiru. There are thousands of biyya lafaarra. The only true God. Waaqa keenya abbaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Gammadi kana baruu keeti. Amen. Amen. Baruu kee wanti kana caalu hin jiru. Hallelujah. Hin sodaatin hin cinqamin. Waaqa gewe waan. Wasiin bulsi fuuldura dhaabbate. Nan beeka. Afrikaa keessatti baay'ee jira. Ani achi keessaa baane. Waaqayyo rakkina sana caala. Do you know that? Amen. Yoo Waaqayyoon Nami Waaqayyoon amanu, nami Waaqayyoon qabu, haaloo na dhaga'i kana. Beektaa beegii geeddaree Paarisiin godhaaf. Amen. Waaqayyoon qabu. Amen. Lafati jirtu miti, biyya lafaa, biyya alaa dhaqu miti. Beegiidhuma sana geeddaree Paarisii godha, Niiyoorkisii godha. Amen. Maal gatii maalii qaba biyya gara biraas deemee Waaqayyoon beenne gatii qabu. Hallelujah. Amen. Hin sodaatin si jedha Waaqayyo. Amen. Irbaatan si qopheesse. Diina keessatti gidduutti si qopheesse. Irbaata sana focus godhi. Oh, Jesus. Nyaadhu si Amen. Hallelujah. Yes. Amen. Hallelujah. Nagaa si kenneera. Fayyina dhukkubarraa si kenneera. Amen. Si kenneera. Hidhadhu nyaadhu si jedha Waaqayyo. Amen. Hosee afur ja'arraa akkas jedha. Sabi koo beekumsa dhabuurraan badani jedha. Hallelujah. Yes. Amen. Waaqayyo keessa gadi harka. Hallelujah. Amen. Amen. Guutama. Kan guyyaa gara waa'ee sagalee Waaqayyootiif waa'ee hafuura qulqulluu isinin barsiise namoota afeeraa namni baay'een yoo utuu dhagaanii baay'een gammada dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif lafee koorraan isin tajaajila. Amen. Let me tell you this. Dhugaan gooftaa biratti isin hima. Andur yenoon afaan Oromootiin sirbu. God is my witness. Waaqayyo beeka laphee koo. Horiin itti argadha jedhee takkaa yaadeen beeku. God is my Waaqayyo beeka. Laphee koorraa waan Oromoo jaalladhuu fi jireenya koo itti kennee bakka waan meeqa keessa darbee namooti gara biraan ana duwwaa dhachuu koomne gara ga'ee koo. Takkaa yaadeen beekutti waan jedhee gaafan kaaseetii baasuun bare kaaseetiin gaafa soo gidda ta'u horiinis jiraa jedhee yeroo sanadha kan hin bare. Eegan gooftaa Yesuus Kiristoosiin argadhe. Waaqayyo jaalala sana geeddaree jaalala isiniif naa kenne. Jaalalli ani isiniif qabu amma sirba miti. Isa sirba caalu isa bara baraa Yesuus Kiristoosiin hinaaffaan isaa isin keessa akka galu jaalalaan inni isin tajaajilu. An tajaajila baay'een qaba rakkoo tajaajilaan qaba. Ulfinni Waaqayyo karaa baay'ee naa baneera Waaqayyo. Garuu yeroo isin tajaajilu amman gammadee isin tajaajilu Waaqayyotu beeka. Ibiddan na keessaa boba'a. Jaalalaan isin tajaajila. Yoonni isinii galeef hin galle. Kanaafi kana jaalalaan isinitti himu. Waan isinitti himu barsiisinan itti amanu a balanced teaching. Hafuura qulqulluuf sagalee Waaqayyo wal bukkee qabanii warra barsiisan keessaa tokkodha. Kanaaf Waaqayyoon baay'een galateeffadhaa Waaqayyo har'a. Haleluuyaa. Amen. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Asirraa Waaqayyo akka inni isinitti dubbate nan amanaa. Faarfannaa tokko faarfannee wajjiniin kadhannee xumurra. Amen. Ameen jirtu? Are you there? Amen. Dalagaa jirtu? Amen. Hallelujah.
Dhagaamaa caala gitaarri maayikii. Baay'ee dhagahamaa jira sirriitti. Warri walii kadhatan immoo cuccufadha. Akka barbaaddee baatee Lakki simmiti. Achi haasaa Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Ergoo guyyaa rakkoo michuu bara bara. Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Yeroo guyyaa rakkoo michuu bara bara. Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Biddeen jireenyaa ati na gogsitee bishaan jireenyaati ati buna baaftee hidda galuudhaan keessatti naaf goote eessan sirraa dhaqaa anna boqochiiftee har'as galatoon booris galatoon yaa Waaq galatoon har'as galatoon Yesus galatoon har'as galatoon waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Ergoo guyyaa rakkoo michuu bara bara. Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Ergoo guyyaa rakkoo michuu bara bara. Waan hojjetee sitti hafee anatu beeka. Anumatu beeka. Waan ati naaf goote iddoo namni hin geenye. Dhuftee onna baaftee okkee keessaa bahe ani bargateera si wajjin jiraachuu gooftaan haa ta'eera. Booris galatoon yaa Waaq galatoon booris galatoon. Hin kadhanna. Mara bagadula diya booshan karraba adadadaba agadadaba. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Hin kadhanna jalqaba